achitti dhufanii akkasitti na galaafataniitu hin dhaban. Garuu erga an achirraa baafadhe bakka isaan dhaqan jechuudha. Bakka isaan dhaqanii mucaa miskiina tokko achi kaayeetiin hin deeme inni qabamee jira jedhanii rabbiin nagaa naa galchu sun garuu waa takka illee keessa hin jiru akkanuma dalagaa irra dhiisee deeme hin deebi'anii araba kiyya itti meetiin ijaazaa deema jedhanii biraa deeme miliqee achii miliqee ani ijaazaa deema jedhanii araba kiyyaanii ganama subii kana biraa miliqee mucaa amma yoo amma dhaga'u mucaan qabame jedha. Sababbiin hafuudhu achi dhayxetti mucaa achitti argitee qacam goote. Agartanii rabbiin kun na eega yaa rabbi na eege ammallee amma miliqee jirra faana balleeffannee jirra yookiin har'a kaafee wal arguu dhabuu dandeenya. Bakka jirtanitti hundi keessan du'aa nu godha rabbiin isin wajjin haa jiraatu inshaallah. Barana gurbaan diiman kadhatee nu ka'eetiin jira. Nullee garuu waaqa dandeenyutti hin miliina. Faana jijjiiradha ijoolleen bakka jirtanirra amma karaa sooshaal miidiyaa irra amma jookar namni jookar hin dura baafatan jiru jechuudha. Jookar gaalla nama akkuma inni poosti godheen osoo waan takka hin dubbatin baafate. Hin baafate afar sa'aatillee baafadhu. Faana jijjiiradha bakka jirtanirra hundi keessan jechuudha. Dubbiin nutti jajjabaateetiin jira haardii ta'ee jira. Wallaahi uu jechuudha. Watillee ganama galgala jarri qabamuu qaban jettaami achi hin jira viidiyoo keetu jira. Kaati gastirraa wayitii nama shahaadaa qabsiisan akkanatti gastirra baatee xurumbaa gootee siniin achirra shahaadaa qabsiistu hin jira keetillee Awurooppaa jiru hin baate jechuudha saafii hin boochisin akkuma saafii sanitti atillee qabda jechuudha. Namni waan kana keessaa faalama hin qabne hin jiru Awurooppaa irraa Ameerikaatitti biyya Arabaa kanarraa kaasee haga Itoophiyaatti jechuudha. Sheekaa roobee hunda dhufaa jira. Hundi kee naftu jechuudha tokkoon kee. أنا ما قام كيات تيجان نباس نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كربين جلسون قرآن كيسة تجيترت أما نفس لنفس نتاثرت دبين نفسيته إنك فهم بافتا جرا ربي جرا هريون كنا اللي بافتا والله وبالله دبين ججا بافتا بكجر تن رايتو بكجر تن را بافتا شو بربادتي نفس لنفس نين جيترت ويان نفسي وفي تين بافتا جيترت أنا ما قام كيات ربي نايكو تيجي كفا بكده afar salleen baqadhu jedheen ittime afar salleen akka baqatu ittiraama warri riyoon itti yaatanillee akka baqatu gurbaan sun hin baqadhu wanni dhufaa dhufu naan jedhe afarsaan wallaahi afarsaa yoo rabbiin eege malee guyyaa lama eegachuu edanaa buluu hin danda'u yoo achiin baqatin dubbiin akka jennee miti obboleessa afarsaa dubbiin akka jenne sanii miti namichi nurraa qabaabsanii jira guyyaa iyyuu nuu dheeressaan jiru dubbiin akka nuti miidiyaa irra teennetiin boqboq jennee Omar akkoon qabu Omaan fidu guyyaa takka baq jedhee dhiisa jennee miti. Namichi nutti ijjatee jira. Dubbiin lafarra jabaataa jira waan ta'eef afarsaa kiyya miliqe osoo jirtu. Yoo rabbiin na haa baraaruu jette balaa kana keessa. Balaan xixiqqoon akkanaa kun immoo nama itti qajeelte san daaftee kaanii bilisummaa kennite jechuudha. Bilisummaa kennite kaanii. Kaafeen bilisooma kaanii hin galaafatti. Anamma yaa rabbi na baasii tiyyaan nabsee tiyyaan na baasii qofarra jira waan ta'eef hundi keessanuu rabbiin isin haa eegu. Rabbi isin haa baasu bakka jirtanirraa baqadhaa. Meeqoo yaa maal barbaada uummata kana ol galchinaa. Eessa jirta tamma qabamuu qabda. Wallaahi laziin bakka jiru irraa miliqee jiraan. An baqadha jechi. Wallahi waan sa'aartu keessa ijoollee jimma haga nama tokko gadi hin baasne mindin. Abboo jooyitti maa qaban sila abboo rabeeraati mataan nyaatame. Abboon hin qaban jookar miliqee akii jookar miliqeera. Miliqeera. Hin qabne. Ma bas maayyuu goosan yeshuu eessa baafate. Bas maal goosan jookar qaada baafate. Ka viidiyoo isa fakkeessanii gadhiisan sun isaa miti bara. Wee wallahi isaa miti jedhime achi nama argaa jira viidiyoo sana. Isaa miti kun. Ijoollee isaa miti. Wallahi jedhi. Isin hundarrayyuu kamiila fageeffatee nun akka ta'e beektaa usme. Maamma Abdallaati Kuweet jira. Kuweet jira ijoollee qalbii gadi. Hundi keessan ani isinii wasa fakkeettan haadha walaa Kuweet seena. Wallahi Kuweet jira. Abboo mee Ramzaa tokkotti sheer godhaa mee Ramzaa tokko sheer godhaa mee hundi keessan Ramzaa sheer godhaa. Usme. Ramzalleen keenyaa jira. Wallahi warri Kuweet seenuu barbaadan ani isinii wasa. Jirtaa akkami? Nagaa. Akka mangiste. Jira biibi akkami?
Abshir, abshir, abshir. Baga jiraatu hundi keessanuu. Aboo arabdicha tokko lakkoofsasitti ergaa birrii irraa fuuta bakka achi miliqeera mucaa achi kaa'elleen qaamee beektaa mucaan arabdicha bira dhiisee jaazaa deemedhee inni biraa deemellee qaame jedhanii birrii baatee jaatti irra jira namicha irraa fuutaree dhiisee ergaa keessan silki. Abshir. Usme Oo kamaaf jajjabeessi konka boodattiin seera rabsanii sodaatullee of hin himin. jazbaa maaliif hin sodaanne dubbiin hin jabaatee barre. Of jajjabeessi. Jabeessaan jiru. Tokkoffaa ati qabamuu qabdaa harsa viidiyoon kee jira bara. Namni obboleessoo awwal marra akka Oromoo wal lolte godhe uudhaa hin beektanii isin addunyaa har'a. Sila sooramaa poosti godhuu dhaban ramzaayyuu poosti godhanii. Ani keessa ani ijoollee baratan ijoollee. Wallaahi keetu qaamni mangaan illee jira viidiyoon. Haye. Wallahi billahi bangaali fi soora alleen jira wallahi. Abdii bangaali fi soora alleen jalqaba irratti jirti. Maayiluun faa poosti ta'e bari iluun faa sheekaa rooballee poosti godhanii bara. No kailuu sirrii miti. Kailuu marrajaan hin jiru. Kailuu marrajaan hin jiru Dafee dhiifama gaafatee bar. Qawwee biteedhaan iluun. Iluun qawwee biteedhanii poosti godhanii bara qawwee ijoollee biyya arabaati qawwee bitee. Abbo mee wantooti sheer godha. Mee Ramzaa sheer godha. Ramzaan eessa jira? Ramzaa fi Ahmiyyaa tokko jirti. Ramzaan dhufe. Ililli darbi Ramzaa. Ililli darbi Ramzaa. Sila koo abboo nama nu tokko mu jira moo Ramza moo maaltu bosote abaran. Ramzaan ani Keeniyaa jira jawwee maana barbaadda maal balleessee jira koowwatti jedhake. Anillee koowwatti argee kolfii karaa jechuudha. Nana barbaadda. Maana barbaadda jedham. Afiyoo ka viidiyoo isaa ka iyyuu tokko gabbaa sanarra. Ka iyyuu akka isaaniin tijjatee. Saafii amaanillee qabamuu qabaarra. Qabamuu qabanii akka reefitti fincaan fitachiisaan turre. Usmeetu waraabessi erganaan jedha barana. Usmeessi erganaan jedha isatu jara birrii dhooggadha. Usmeessi erganaan jedha wallahi. Ilma haadharaa jedhe wallaahi saafin jechuun nama irratti qabee ijoollee walloo ibiddaan guba jedhee arra. Ana usmeessi erganaan jedhaa ture. Aboo taaptaabii godha amma dubbiin jara keenya dhageeffadha. Anama wanni dhaamuu ture turuun barbaadu beekta laayivii har'a ijoolleen akka baqatan barbaada. Warri hin qabamin baqadhaa bakka jirtanirra. Naannoo keessan jijjiiradha. Iddoo namni isin beenetti shari'aa keessanillee jijjiira miliqa. Usmee dhageeffadhu. Riyaad irraa kuma 300 beeytami. Achi booda bakka itti baqatan sirratti hin dubbannu keessan dubbadhaa. Achi duuddan obboleessa nagumaan. Daqiiqaa 5 kudhan hin deemtan. Manni ol Kuweetiin jettaami kuweetiin deemuun barbaadu nuti kuweetiin hin deemnu ba. Achitti illee kuweetitti illee naman qabanii bara. maala agas maran jira jechuudha. Eebbata jawaan hojii kee gurbaan diimaan uummata waan gurbaan diimaan nu godhemu waan gurbaan diimaan ijoollee godhaa jiru. Anaafoo maal dhaamtan anoo eessa deema soora. Ati maa ganaan bosotamnee miti wallaahi awwalarra bosotamuu qabdi. Shurrubbeen tokko fa'aa guyyaatti viidiyoo 8 waraabaa. Oromoon miramaa qabu natti qabu diddee abar. Akkoo wariyaan gaara keessa jirtu jarjartee fara yoo dhugaa rabbi taphate. Wallahi waan akka shurrubbeetiif amma culullee muddamee hin jiru. Sila nuyi magaalaa keessa jirru. Usme isallee rabbi jarjartee engadda wanni takka makiinaa maalii takka bitee taaskii wayii bitee. Itiin harkaa fudhatanii. San irraa fudhatanii fi abbaa duulaa wayii bitate. Sanii boon abbaa duulaa takka bitee saniif akka nu boo'an illee. waan hafu seetanii misi wallahi warra saa በጣም መጥፎ ነገር ነው warra saalim maalee warra samurree qaba gaara taa'ee ilmaan oromoo dura birrii fixeetiin hin de ay fillitti warra samuu qaba warra gaara suudii jiru warra ameerikaa jiru warra awurooppaa jiru Itoophiyaa illee eegale sheekaa roobee faa amma bosona baalee faa illee hin dhufa hinafu namni ramza eessa jirti een ishee ramzaan jawaar eessa jira nama kana beeytanii eessa jiraate maaliif isaan ergaa jennaan hin keeniyaa jira waan barbaadde jedhe
كوت رمزة كوت أولي مسمى تمال كوت بوليس كيدا مبارك مسمى كما ما بوستي كلو جوار محمد Abbo eda dubbata ture barus me waan kanan waa'ee miliyeena san hunda kaasee waa baay'ee dubbata ture. Mubarak musammaa poosti gogoramin taate dubbimmaan kun hunda dhaabate yoo mubarak musammaan kaa'ame. Obboleetto namni baru ijoollee ta'e namoonni hudduu seennaniin gumaan kiyya naa bayee jira ebaluun jedhu an namooti akkasumatti ati usme dubbatuu dandeetta. Debarii shaaba. Eeka. Namni balleessa guddaa qabu Mubaarak Musammaati. Ayyee gaamee warri qabdanii inni illee Ijoollee wallooti ijoollee arsiisaa waliin kaasee bara wala. Dhugaa yoo dubbanne Qabamuu qaba. Mubaarak Musammaa isaanii ijoollee keessa mubeen biyya bulchaa jira boora akkas taanan innullee sallee salaachifnee biyya Suudii guutuu bulchaa jirra biyya Itoophiyaati miti jechuudha. Waan jimma ta'e abiyyi wajjin jira abiyyi wajjin jiraate yoo isa kayiduu dhaban taate nullee hidhamne jechuudha. kamtu maali reeyo akkas ta'e indezaa biloo lam. Kamtu looni kamtu fooni jedhan. Eddee Timammaa. tokkooyyuu yakkamaa miti yoo Mubaarak seeratti hin dhiyaanne. Nama marrajaa dabarsuufidha. Qabamuu qaba usme. Eenyu ani moo? Ambar milikee bar. Ani koo inni milachu waa isin gaafadhaa. Dhiyoo tana waa dubbatteer taate samoona kanni. Waa takkan dubbanne waa waggaa shanii duraa wajjumaan gastira ta'a turre san malee. Akka mana Ramzaa taa'eetti Ramzaan ganna darbu tokko kadhadhee micaa bishaan itti qabe ajjeeste jedhuun tokko fa'aa poostine godhan. Maal akka jedhaanii jirta abboota jiraattee diriiri ka ammiyyaan tokkollee ofirraa mormatee osoo hawwannoo jedhu ka inni ashahaadu arsi jedhu tokko ka inni olmaa adda viidiyoo obbo uummanni kun sila eessa waa akkatti ture. Abdii culullee illee jira bar. Abdii culul gaa'isi wanni noo maal balleessa iluun maal balleessa. Koy awwalee musammaa galchina koy awwalee musammaa dhaamsa dabarsatee koy. Awwalee musammaa illee shoror keessaa dhannuu qabamuu qaba. Yoo karaa waaqayyoo kottaa jira yoo karaa waaqayyoo dhayne amma awwalee musammaa akka wanni kun nagaa bu'u. Wanni jawaariin jalaa bu'uus yoo jiraateen dhayin deemna usme. Nagaan isiniif haa ta'u usme akkam jirtu maaloo. Nagaa waaqayyoo bakka jirtus yaa ta'u. Kunoo jiruun biyya lafaa akkasii qormaanni isaa akkanaa mootummaa waaqayyoo dhiyaateera qalbii jijjiirradha gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessanii godha. Dhugaan isiniin jedha. Dhagaye awwalee gooftaa Yesuus maal eega kasaa kana cinqaa keessaan hin baafne kunoo nu cinqaa keessa jirra. Cinqaa kan Akka buusa boosura. baata cinqaa kamiin keessaa siif kadhanna. Yesuus gooftaa namni jedhamu nama ana wajjin rakkataa jiru jira amma fakkeenya Yesuus gooftaadha jedheetiin muzammil fudhatee turre Yesuusin kana dura. Hin ganne kaa walakkaatti ganne bar u'uu fi muzammil malkaa deebi'ani. Awwalee Yesuus illee dhiise. Yesuus illee qaaqa nama dadhabee dhiise. Hin fudhanne inni illee amma seenuun fedha Yesuus. Abboramsaa shabakaa keessa reeffadhu shabakaan keessa. Tokkoffaa awwalee tokkoffaa Yesuusin illee gandatti hin galchini. Yesuus waaqayyoo barbaada. Gandatti hin galchine ani amanaa lubbuu keessan bilisa baasaan jedhe malee. Maa ganda qabaa Yesuus aboo? Ganda galchee awwaleen argitu Yesuus kenna dhaara. Waan qofaati Yesuus. Gara Yesuus tooruuf nagattara uummanni kunniin. Dhugaa nagaa argattu nagaa inni aan kennu nagaa isa biyya lafaa kennu. Awwalee waa si gaafadhaan awwalee waa si gaafadha. Usme. Amma yoo Yesuusin fudhee jedhe namman qabamu amma fakkeenya naqamuun qabamuuf dhiisuu miti kanaan hin daangeffamu Yesuus boqonnaa argachuu qaba sammuun kee burjaajii irra jirtu mana Yesuus boqonnaatu jira mana Yesuus nagaatu jira usme. Yoo Yesuus akka hin qabamne dhoorge rakkoon qabu nama fakkee qabamuuf dhiisuun jedhamu kaa. Yesuus fudhannaan hin qabamu. Yoo qabamte illee nagaa argatta boqonnaa argatta Yesuus gooftaadha. Qabamanii nagaa maaltu jira? Qabamanii nagaa maaltu jira? Obboleessa kiyya kaarabaa hudduu nama sakkaani. Usme. Na amani sa'aatii cinqaa kan nama qaqqabu Yesuusiin malee hin jiru Yesuusitti amanii bilisa bayyaa dhoko. Yesuusitti yoo amanee jedhe Yesuus rakkoo amma jiru kana keessaa na baasaa siin jedhe bara. Rakkoo kanaa olii keessaa si baasa Yesuus. Hin qabamu amma haqana barbaadaa jiran kana qabamuu hin danda'u yoo Yesuus hin fudhe. Itti amani hin argita. Bilisa ba'i. Yoo qabame yoo kam godhe eenyu itti gaafatama. Maaltu si qaba mootii mootota tamantee balleessa. Kalaaseera fudhattee kasasta Yesuus. Musmee koo na dhaga'i. Karaan dhugaan jireenyi Yesuusiin ala jireenyi. Godina keenyaa sanii geesse
warra gosa kiyyarraa warra gosa Oromoo hundarraa bira jaarsootii manguddootti kennaniit qe'ee nama sanii dhaqanii keessanis kiyyaas keessanii rakkootana jira. Ka dura kaase kanarratti akkami ka du'e nuun ka'u ka du'e kun nuun ka'u siigalee wanni akkanaa kun maaliif sababni lubbuutti wal baasuu danda'ameef maali amma waan bakka biraatti dalagame wanni kun deebi'ee akkamitti dalagamuu danda'e maaltu duuba jira ergama maal qaba waliin dura irraa hubanneeti abbaan fedhe yoo shurrubbeen waa balleesse shurrubbeen gosa qaba jaarsa gosaa qaba damiina gosaa qaba yoo qe'ee warra shurrubbeetti himattee si didan masgiida qe'ee mana isatti dhiyaatutti dhattee shira gandummaatiin deemu sani. Nama lubbullee nama baasumi nama yaada isaa namni irraa fudhatee namni waliin buufisillee waltuffiin gaariimi wanni kun ammoo bakka fakkaatuun hin baane amma siigalee namichi waa godhe yoo jiraate gabbuunee wal gaafanna garee wahii keenya gaafanna eenyu yoo fira kiyya ta'e akka fira kiyyatti ofirra fudhatu namichi fira sanii fudhatuudha ka du'e nuun ka'u kama daa'e wallaannateeti namni sun eenyu gosa kami qe'ee kami jeeti heera uumaa ganamaatiin fixata shirri gaariimi dhiinni namaa dhimuun gaariimi obboleesso. Sigale? Ayye ulfaadhu galatoomii Ahmadillee bagana kan dhuftee awwaleen fi qaxaleen kun waa'ee dhimma ijoollee sun irratti walitti bu'anii hin beektu dhimma dhuunfaati moo dhimma jalqaba irratti ani Ahmada dubbatu lolli kun sila ama shurrubbee sila waan kana durumaan itti himamuu qaba amma ammaa sa'e kana yaani lolli akkuma beekamu takka muhim beektu namni miidiyaa ajandaa wal godhata malee takka arrabu inni suni lola kan ijoollee nama walajjeette jedhameesi lola gandummaatiin miti. Lolli kuni mucaan tokko achi keessa dalagataa jedhanii tariigaa mucaan suni achi keessa haramni nama tokko baaftee nama tokko galchite. Innaa immoo mucaan sun immoo achi keessaa deemu wala erganu ta'ee namuma biraa dhufe ta'ee mucaan sun achumaan deeme. Garuu mucaan kuni bultii 20 moo waan akkasii wayii turee dhufe achumaan namni biraa dhufe bakka isaatti duraan garuu birrii saamanii jawwaala wayii harkaa fudhatanii jechuun jira. Lamii immoo turanii sotoo balleeffatanii dhufanii ajjeesanii jedhan malee lola gandummaa waahii qaxaroo asirratti wal rafsanii dhaqeen akkasii godhaadhaan miti akka nuti beennutti loluma gandummaati miti. Akkasii warri beektan immoo ibsuu dandeessu amma beekuudha kun. Ayyee kun waan tokko kana jalqaba adda baafachuun murteessaa waan ta'eef bakka baay'eetti dubbatamaa ture irraa dubbatamaa jira. Gara fuulduraatti akkamitti nageenyi bu'uu qaba ijoollee keenya gidduutti waan jiru irratti mariitu goneetanii yaadina. Oromoo hundi keessanuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu nagaa keessanii. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. An hunda keessanuu na kabajaa ilmaan Oromoo
akka Oromooti nuti ilmaan Oromooti ilmaan abbaa tokkooti nuti warra amantii wal qooduu miti warra kutaa wal qooduu miti akka Oromooti nuti walumaa galatti warri lola kana geggeessaa jirus warri lola kana keessa jirus ijoolluma keenya ijoollee Oromooti ijoollee musliimaanatti fakkaata. Xiqqaati wallahi sabuun gaarii miti anamma kunoo sagalee jira bilbila tokko jira sin nageessuu danda'a. Irra gahee mucaan sun akkamitti du'e akkamitti ajjeefame waa'ee gandummaati jennaani duraani hojii waa'ee ijoollee walloo tacha jechataa ture mana hojii sana ijoollee walloo sana baasaniitoo ijoollee Jimmaa kana obboleeyyan lamman aramni fidee galchee gaafa galchan keessatti gurbaanni tokko hiqaamaa qaba inni du'e kun immoo hiqaamaa hin qabu. Dubbiin kun immoo dubbii gandummaa otoo hin taane ijoollee duraan achi hojjetaa turan sanatu iyyuu achi erga hojii sana aramni baasee jedhe dhaqanii duuriyyee ijoolleedhuma haadhaaf abbaaf hin beekne duuriyyoota ijoollee walloo bakka hin buune bitanii fidanii warra sana ajjeesiisan malee kuni waa'ee gandummaa keessan jiru waa'ee gandummaatti hin fudhatinaa. Gumaan mucaa sanaa immoo bahuu qabaa gatteenyee dubbannee waan baafnu nuti achi jirraa mana hakimis geessineetoo waliin jirraa. Kanaafuu jennaan ijoolleen Jimmaa gabbaatanii lola wayii hin labsinaa. Gaafa sin asii walloomni ijoolleen Jimmaa hin taa'inaa gadi bahaati walloo fidaa asitti qalaa jettani ijoolleen walloos fidanii qalanii sanatti immoo lolli babal'ata kun waa'ee gandummaa miti ijoolleen sun immoo walloo bakka hin bu'anu. Kan mana hakimii jiru sana yaallachuu qabna mucaasa mana achi immoo ajjeefame sana akka gabbaamnee achi awwaallannu gumaan isaa immoo akka nuu deebi'u gattaa'ee dubbatamee jedhan ijoollee keessaa nu mari'ataa turre. Waan akkasitti dubbichi dubbii gandummaa otoo hin taane isa duuriyyee walitti bituudha. Wanni suni uummata walloollee bakka bu'u miti. Waan akkasitti jechuun barbaada. Hayyee ulfaadhu galatoomi gastii tokko irratti. Afin qaba taraa nama fudhachuu taane abbaa jabalee yeroo tokko. Ella namicha dalagaa san irraa bahee uumii nama biraati. Maamme yeroo tokko. An Amadii fi gaaffiin qaba. Odeeffannoon isaa amma murtaa'e hundinuu gurraa qabna ijoollee biyyaati nuufi. Anaaf ijoolleen du'an ijoollee biyyaati abbaa jabaliif illee gandi keenya ganda walitti aanu jechuudha. Ijoolleen hin beeku malee maatii nan beeka. Ijoollee du'an hin beeku. Garuu maatiidhaan wal beekna kun dhugaa ifa jirudha jechuudha. Ahmad waan quba qabdurraa waan odeeffatte irraa akka kaastetti ijoolleen gocha kana raawwatanii qaama lammaffaadha kan jedhu wayiiti. Bitamanii dhufanii kan jedhu wayiiti. Amma nuun asitti wanti adda nuu baastu jira. Qaama wanti kun wanta dhugaadha. Kallattumaa warruma sanatu gocha kana godhe moo ijoollee biroo namoota osoo meeshaa hidhatanii jiran achi keessa socho'an fidanii ajjeesisan. Isii kana irratti ragaanata argatte xiqqoosii osoo ifa nu goote ammas. Sagaleen kun dhaga'amaa? Hin dhaga'ama. Beekiga akkuma hammasitti mee jiru ani ijoolluman gaafadhe ijoollee achi jiran gaafadhe ijoolleen duraan hojii mana arabaa sana hojjetaa turan araba sana bira hojjetaa turan ijoollee wallooti. Ijoollee walloo sana immoo edda arabni baase obbolaa lamaan sun waliin hojjechuu jammaranii ijoolleen sun immoo achi bahanii dhaqanii ijoollee warra bakkee warra duuriyyee sana bitanii itti fidanii jennaan ijoolleen sun immoo ijoollee kana ajjeesan malee duuriyyoota dubbiin dubbii gandummaati miti jedhan. Waan akkasiiti kanuma. Manna gahee hammanu manna gahe. Okay. Asitti gadi baanee immoo har'a yoo gandummaa labsinee maaliif ijoolleen keenya amma nu gubuu dhiisee miti beeki nutti dhagahamuu dhiisee miti beeki maaliif gaafa nam tokko ajjeefamuyyuu taa'anii ilaaluun sirrii miti maaliif kan ammoo gaafa irra geenye barraafi malee gaafa har'a inni sun walloon dhufee Jimmaan ajjeeseera jennaan ijoollee Jimmaatiin maaf teessanii ka'aa gadi bahaa isin dhaqaati walloo ajjeesaa jenne jarrini dhufanii ajjeesanii inni kun dhaqee sana ajjeesaa maaliif kanaafuu
lolli kun babal'achuu hin qabu. Jarri sun ganda bakka hin bu'anu, walloo bakka hin bu'anu bitamanii ajjeesisiisanii. Kanaafuu immoo gattaa'amee gaafatamee dhugaan ijoollee kanaa bahuu qaba. Mucaan immoo mana hakimii keessa jiru akka ijoollee Oromootti bira dhaabbannee gargaaruu qabna, akka inni yaalamu gochuu qabna, akka inni fayyu gochuu qabna. Isa sana immoo akka inni achii baafamee awwaalamu gochuu qabna. Kanarratti mari'annee turre, kanarratti dubbanne nuti. Okay. Baay'ee gaariidha. Yoo caalaa kennite daqiiqaa lama wayiin dubbadha. Asuma amma gaaffiin gaafadhe waan ta'eef waan ifanaan taane waan ta'eef. Ani waa lama sadii ankaasu qabxii amanirra dhaabbadhe shakkii tokko wayiin qaba. Shakkiin an qabu suni qaama lamatu gocha kana raawwate waan ta'eef qaamni sun seeratti dhiyaachuu qaba jechuudha. Seeraan qulqullaa'uu qaba. Ibbadhaan haa qabadhaa. Qaama tokkoffaaf qaama lammaffaaf jira. Lammaanuu yakkamoodha jechuudha. Hojiidhaa ba'uu fi hojii irratti wal loluu fi waa'een meeshaadhaan dhaqanii nama ajjeesuu waliin madaaluu walitti dhufuu iddoo tokkos gabaa tokkotti si waamama. Waa'ee lubbuuti waa'ee ajjeechaati allaqe dhumeera. Gandummaa ijoollee kakaastanii yookaan gara kanatti gara lolaatti deemu sun deemaas hin jiru. Yeroon isaa dhumateera, gadaan isaa dhumateera. Gadaa Oromoo fidii asitti qalii kottuu asitti isa kana gumaa baadhuu walloo jimma akkas godhi sun dhumateera. Hin jiru sichi. Warri kana yaadu yoo jiraate amman beekutti yoo of halaakuu ta'e malee ofiisaa dhaqee keessa cuuphatee innis rakkoo keessa of seensisuudhaan alatti furmaanni inni fidu tokkollee hin jiru. Gadaan isaa dhumateera. Kana jala sararee isinitti. Hin godhanus namni godhus hin jiru. Namni wal kakaasus hangama kootiin namni gocha kana godhee argame. Ijoollee Jimmaa bakka bu'ee godhee argame. Ijoollee Walloo bakka bu'ee haadhoo kafalachuu qabna. Ijaa ba'uu qabna jedhee kan lallabu yoo jiraate nama of halaakee fi yeroon aduun itti dhiitedha. Achum yeruma sanadha tiiktookiin lookeeshinii qaba funaanamaa jiru amma. Ofiisa of halaakee jechuudha. Hin jiru ammas. Namni amma booda waan ofumaafuu wal tarattaranii wal kennaa jiru. Asitti ijoon dubbii qaamni araba kan baasus galchuus mirga guutuu qabu. Kan hojjechiifatu araba. Asirratti qaamni ijoolleen kun amno jiidhaa baafame sun seera qabeessa miti. Qaamni fidame seera qabeessa ta'uu danda'a, obbolaa lamaan ta'uu danda'a. Kun filannoo arabaatiin godhame. Ijoolleen sun dorgommii dorgomanii yookaan waa tokko godhanii miti. Kun eessumallee hin jira. Sababaa sanaatiif garuu dhaqanii birrii baasanii lubbuu namaa galaafachuun dogongora qofa osoo hin taane yakka guddaadha. Akkasitti amanna. Gara biraatti hin geeffamu namni yakka isaatiin adabamuu qaba. Kana irratti walii galuu qabna. Wantoota kaastan keessaa mucaa yaallachuu qabna kan jettan, nama lubbuu hafe yaallachuu qabna kan jettan an isinii wal. Shurrubbee kaase keessaa akka biyyaatti jedhe maatii isaa itti qorannee ittiin gallee gumaa kafalchifna. Kana haasaan ilmoo namaa. Kun waan nuti barbaannudha. Maaliif seerri ragaa qabatamaa yoo hin arganne gadhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf seerri Suudii haala itti imaammata isaa tumatee lammii biyya alaa itti adabu qaba. Ulaagaa sana kan hin guunne lubbuu bade kanaaf hidhaadhuma yeroo muraasaa qofa yoo ta'e gumaa sana kaffaluun ta'uu haaloo namoonni biraa akka kaffalataniif akka hidhaa isan madaale sana waan ta'uufi maatiin gocha biraa yookaan itti dhagahamuu mala jechuudha. Isa kana akka ta'uuf dubbii shurrubbeen kaasee akka biyyaatti fixannaa, akka jaarsaatti, akka abbootii gadaatti, akka amantii keenyaatti, akka oromummaatti fixannaa. Dubbiin kun jabaachuu qaba. Sila kanan utuu jarri hin dhufin kaasee kun ordofamee hanga maatii warra kanaatti beekamuu qaba kanan jedhe kanaaf. Karaa biraatiin
booda yaada keessan dhaggeeffannee walitti deebina namoota biraatiif yaada wanti kennaa carraa kenniiti. Ammas namootni waa'ee mucaa beekan ijoolleen gandaa sanaa gandaa paraa qajeeloo gonna Jimmaa Aanaa Sigmoo Daapparaa warri jirtan asala jirtu yoo ta'e kottaa asirratti warra mucaa warri Shaabuddiin fa'aa ijoollee baay'een jiru abdiin fa'aan kottaati yaada keessan ijoollee keenya kana wajjiniin walii qoonnee haasofna akkasi caarana walaati jedha. Ayye galatoome nabaane wama asaamu qabu wama dubbatamu qabudha kanatti dubbatte inni lubbuun darbee wanni godhamu jiru ammoo haa ta'uti lolichi wanni sirriitti yoo qabdanu lolichi lola gandummaa miti kana sirriitti adda baafadhaa beeka lola gandummaa miti jechuudha. Dhimmicha quba qabanullee nu keessa jiru jechuudha. Kanaaf lolichi gandummaa miti. Namni immoo walitti bu'aa wal lolaa wama jiraate kun. Ammoo gumaan haa kaffalamu akkuma aadaaf duudhaa akkuma amma shurubbeen jedhe kanatti wal gaafanna waan ta'eef walirraa dubbachuun hin barbaachisu jechuudha. Ayyee. Haja balii yeroo tokko dhiifamaa wajjin Ahmad Tayyib Jamaal kan ol galchi mucaa ollaati mucaan kun jechuun waan beeku qaba jechuudha. Ahmad Tayyib Jamaal lakkoofsa tokko tuqadha Ahmad. Carraa shurrubbeedha naa kennaami. Baatiriin kiyya parsantii 7 ga'e magriba malee power bankin naan dhufu waa karaa gabaabaa qaxxaamuraa isinii himan. Lolli lola dhuunfaatii miti. Lola dhuunfaa hoggaa ta'e namichi sun warra deeme ta'uuf ta'uu dhabu ani kan isinirraa barbaadu. Namni sun agartee warri dalagarraa wal baase wal beeka namoota san bilbila argachuu anaatti bilbila. Warri kaan muutii qabaddaame lama. Haasawni kun haasawa naafi isin laallatu mi amma. Siigalee abbaa gadaa Jimmaa abbaa gadaa Walloo Riyaad bakka takka istiraata takka hojii jiran kalee hojii jiraniimi. Haasawa meediyaallee mi amma haasawa nama dhuunfaati fi lola dhuunfaa meediyaa irratti yoo haasotte ilmi namaa si taa'ee si caqasa. Siigalee haga biyyatti warri deemuu danda'u rakkoo bu'e kana ka furuu danda'u yoo keessan na dubbisi abbootii gadaa keenya san waliinuu jirani. Iccitii biraatu jaarsummaa biraatu wajji deemaa turani. Isaan lameenitti kennamee bakka sanii fi namoota bakka sanii dalagarraa bahe qoratanii lameen sun waliin taanii irra akka gahan yoo goone yoo yaada kiyya. Ayyee kunis yaada tokko eeme maal jettu yaadanni jedhe kana irratti Ahmad Nabaanii. Maammad dhiifama. Amma dubbii seerri qabate. Waanni kiyya sinii galee. Jarri sun to'atamanii qaamni gariin harka poolisii. Baraan waan isiniin jiru jiru isiniin galle. Nu galeera. Maamma beektaa shurrubbee. Isiniin galle akkanan jee. Iccitii abbaa gadaa Jimmaa kariyaa jiru tokko jaarsi jira taa akka jee. Ka Walloo tokko jira lamaami. Akkasimoo akkasiimi. Jarri kun seera qabeessaami. Itti mari'atanii ijoollee san qunnamanii nama bakka sanii dalagaa bahe nama isaanitti deebi'ee bilbila irraa fuudhe kana harka lafa jalaatiin hojjetanii ooruu fi odeeffannoo qabnu jara san qunnamnee nu immoo namni haga 5 haga 6 yoo waan san isaanii kenninee bakka san akka to'atan nama san maqaa isaa suuraa isaa qabaatanis akkasitti itti deemanii abooheet nama akkanaati nama kana eenyu garee akka biyyatti jiraami gareen gargaarsa hoggaa lolli biyyaa ka'e abbootiin gadaa nama hedduu qunnamaniimi karaa saniin irra gaamee waan kana maaf daladdee janii mootummaan to'atuu ta'us heeran fixachuu ta'us san ani hin beeku handaa'ima jabbiinsa duran fiiddu yoo karaa saniin deemne yoo amma meediyaa irratti yeroo haasonnu namoonni si hordofaa ni miliqaa yaada. Yeroo tokko waan shurrubbeen ifanaa ta'eera man dubbichinaa galeenna hin dubbachuu barbaada. Ilaal shurrubbe dubbii kana dubbii seerri harkaa qabudha. Dubbii ijoolleen kun kaleessa galgala to'atamaniif to'annoo seeraa jala oolaniiru. Meeshaa ittiin rukutanii gurbaa sana ajjeesanii fi ijoollee kana lamaan rukutanii wajjiniin to'atamaniiru. Kun dhugaa jiru.
maatii ijoollee sanaa mee al tokko mee maatiin ijoollee sanaa nama daa'isuun qabamee jira. Eeyyen sinan fixa kaa. Poolisii biyya sanaatiin to'atamee jira. Namni nama ergaa qabame. Biyyattiin mootummaa qabdi. To'annoo mootummaa jala ergaa oolanii. Namni jazaa ofii achi ergata. Inni isa santuun iyyatuu qaba. Wanni nu itti seennuuf maali mootummaan ergaa to'atee meeshaa sanii waliin to'ate. Gurbaan kun gurbaa nama al tokko gurbaan kun nama qulqulluudha. Yeroo tokko qofee miyuutii naa qaban. Gurbaan kun maama shurubbee kun nama sirrii. Carraana baan. Jimmaa maaltu galchee walaa shurubbee kun dhaggeeffadhaa. Namni sun seeraan to'atameera tokko jedhe. Abu Jabal tur. Ergaa namichi seeraan to'atame lubbuu namaa baasee lubbuu obboleessa isaa dhahee baaseemi. Mootummaan biyya kanaa to'ateemi. Akkasimoo akkasiimi. Eeyyee. Akkas. Ergaa mootummaan to'ate nama keenya maa qabsiiftan dhiirri jiru yoo jiraate dhufee anatti haasa'u. Inni kun kana inni itti aanu immoo namichi waa balleesse ergaa seera harka gale. Anaafi atilleen ani nama seera hin qabne nama duulli meediyaa adda addaatti deemu ankaniin barbaade namoonni sun baafataniiti ala jiraatanii waan asirratti haasofnu ni dhagahama. Garee jaarsootiitu jira manguddoon sun waliin jirti. Achiin dhufanii jara san suuraa namni wal bira dalage kun suuraa wal beekami. Suuraa nama sanii fuudhanii eenyummaa nama sanii barbaaduun affakkaata. Ergaa namichi nama dhahee sibiila ittiin nama dhahee wajjin seera biyya kanaatiin to'atame kadhahamee fi kadu'ees jira. Mootummaadha kun akka seera biyyattii tanaatti malee nuti akkam godhuu dandeenya. Hawaasni bira baguma badaan badii hojjete to'annoo jala oolee kana achitti nu akkam godhuu dandeenya. Okay, galatoo. Waan sirrii jettee. Ajandaa godhatee wallaala walitti deema taanan namicha dubbii dura kaasee. Amma gaajoon dubbii asitti laa shurubbe na hubadhu. Ayyee. Kuni wannati amma dubbatte waan sirriidha. Mootummaan to'atee tarkaanfii irratti fudhatu. Fincilaa galchi. Carraan sirrii kennaa qoysa. Sirindunuu miidiyaa raadiyaa jedhani. Carraan sirrii kennaa qoysa. Fincilaa galcha. Qoy nan galcha fincilaa. Istanna daqiiqa. Ana sirratti qabe. Ana sirratti qabe qoyka. Carraan dubbanna. Maal ta'e beektu tokko namni du'e seeraan to'atame seerri biyya sanaa akka godhu hin beeka. Ammas immoo namni achi jiru manguddoon achi jijjiru waan ta'eef fincilaan labasa moditaru. Dubbachuu danda'u. Garuu gandummaadha jedhanii dudubbataa jiru waan ta'eef wanni kun akka gandummaa hin taane akka namoonni walitti duulleef akka itti dhugaa jiru adda baasuun waan tokko jechuudha laasitti hubadha. Tokko gandummaa miti kun. Ani fakkeenyaaf womaan sinitti dhama ijoollee walloo ta'e ijoollee jimmaa ta'e kana jibbite mataa hidhadhu yoo shurrubbeen har'a gabbahee nama dha'e namichi madaa'e sun nama san ni beeka waan ta'eef ati ansi dha'e tokko du'e tokko yoo madaa'e mootummaan yeroo na to'atetti kana hoggaa jan jetta mootummaan ammoo wanta qabaasitti qabamnee beenna maali maqaan isaa jinaa'iyyaa janiiti. Dhiiga sirraa fuudhee kashfii adda addaa si geessa waajjira adda addaa si geesseti ajiraa isaa fixateeti san booda kan yakkamaa taatu. Hawaasni keenya namichi nama dhahee maaf qabamee mootummaan suudii maa nama qabaa yoo taate kun rakkoo fi shira biraati. Sinii gala kun waan akka Oromootti dura dhaabbatuu qabnu. Lama haasoo biraa haasa'uun hin geenye uga yoo nama ka'ee lubbuu namaa baasee nama madeessee qabame. Ergaa murteen kennamee wanni sun qabbanaa'ee ka du'e nuun ka'u ka jiru nuu baasaniis gaafasanii fedhii maatii irra dhaabbataniiti arabaaf hajamni sani. Lakkii nama keenya du'e lakkii nama keenya nama ajjeese qabameen hin dalagu mootummaan biyyatti seera of danda'e qabdii jechuun alaabaa of danda'e qabdi shari'aadhaan bulti. Majuulli waan kanarraa haasa'uu fi waan kana ajandaa godhachuun ulfaatadha. Lama. Nama keenyatu qabame jee namni ajandaa kaasu yoo jiraate dhaqee bakka hidhame haa baafatu. Laa nama keenya du'e yoo jees inni nama keenya du'e jees bakka namichi itti hidhame dhaqee harka adeeffatu. Anasitti xumura maaliif ajandaan akkanaa dhadhalatee deddeemeet ajandaa godhatanii qaama nagaa waliif qabu ka waliif dhiigu ka waliif itichu sani yoo namnichi
tumbade lola dhuunfaa aniin kun namaa wal dhabuun kiyyani mala. Abbaan jabal dhufee na gaafannaan aboo hee nama sanii wal lolle wanni irratti wal lolle waan hawaasati. Waan diina wajji deemu yookaan diina wajji dhufe lakki nama osomaa wajji nyaannu walitti sheexaanni dhufee dogoggorre waan san godheen jira. Jaarsan sitti ergadhaa naa qaba mijeetiin fira kiyyaa fi fira kee wal qunnamsiisa yoon baqadhellee namumma. Siigalee zabanni ammaa immoo taappeellaa walitti maxxansan yoon nama dha'e abbaa jabal jaamaa abbama sagalee irra qubaa qabutuun dhiibama. Siigala taargeet namni godhamu nama waa beekamu. Mootummaan biyyattii ergaa to'attee seera jala oolte namichi du'ees jira. Kan nurraa eegamu yoo dhugaa barbaaddan soba ta'e malee kan du'ee fi ka qabame murteen isaanii Suudii bira jira. Haqni nurra jiru mucaa madaa'e wallaanuu haqa tana qofa waliin qabna. Ka kana darbe yoo na jibbitan na jibba ani siin ajjeesa wal lola dhuunfaa lak siin kadhachiisa garuu hunduu na ajjeesuu dhufnaan si ajjeesa. Siin dhossu garuu maaliif siin kadhachiisa ilmi namaa wal ajjeesa biyyatti bar wal ajjeefna. Amma maatiin kiyya maatii namaati waliin bu'aa dhiyooma kana namaan garuu waan dhokatuumi. Siigalee kama daa'esantuun akka Oromootti dirqama narraa qaba malee namichi du'ee fi namichi nama ajjeesee qabamu harka Oromootuun jiru dhimma Oromoo laallatuumi. Nama kiyya maa qabamee maa seera jala oolee hojee mootummaa Suudii gaafata. Siigalee namicha nama ajjeese san harka deeffadhaa hojee majuulli waraqaa hin qabne mana hidhaa san dhaqee irraa kafalatu. Lama baga wanni kun ammoo to'annoo jala oolen. Baga akka shiran taane namni hurruma seenee hawaasa seenee hurruman godhatin hamma wallaala kiyyatti yoo wanni naan ibsa ifa naan ta'in jiraate on dogoggora dubbadhe na qabadda. Laa nama keenya jimma ajjeesee qabameedhaan ajandaa kaafnan kun olaantummaa nafxanyummaadha. Seera biyyattii walqixa. Siigalee shari'aadhaan bulanii baqatuudha qabda nama hamma jirutti. Namni ergaa sheexaanni dhufee wal dhootte ka du'ees mootummaa harka jira. Ka ajjeeses mootummaa harka jira. Warra isa madaa'isan ammoo wallaannachuun nurra jira. Isa ammoo du'ee fi isa ajjeese mootummaa ergaa harka jiraate Oromoon tiktookii iyyinee fi wanni seenuun maali manni murtii nu biran jiru seerri biyya tanaa nu argan jiru kun waan nu olii. Maamme yeroo dheeraa haasofte maammee shurrubbee koo siin qabaa ilaa yeroo dheeraa haasofte miutii nu qabatu. Caarraa kenni caarraa gaggabaabaa isaanu sababaa kan kaafame haasa'amaa jiruu fi xumura irratti siin ibsaan obsiin eegii ijoolleedha caarraa kennaa. Sagaleen koo